Yooyyaa akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo nageenyi rabbii isin biraa jiraatu dhimma du'a boonii irratti hayyuun ogbarruu fi akkasuma barreessaan walaloo Dr. Zalaalam Abarraa akkana jedhan. Du'i boonii hedduu na gaddisiise. Otoo jiraattee rakkina ishee mudate beekeera ta'e ergaa armaan gadii kanan dhaamaafan ture. Adaraa qeerroof qarreen ergaa Albert Camus kana qalbeeffadhaa. Ergaan kun haaraa miti. Kanaan duras argitaniitu ta'a. Qalbeeffadhaa jechuufani yoo homaa walii gochuu dadhabnillee utuu amilee wal hin cabsinu ta'ee, otoo jilba wal hin buusnu ta'ee, otoo wal jajne, otoo wal jabeessine jechuun akkana jedhanii itti fufan. Addunyaa haqaaqamaa, addunyaa jeeqamaa, addunyaan barcookkoo, jireenyi fuggisoo sitti yoo bitaacha'e, elaa yaabboleettii, elaa yaabboleessoo, filmaati waa sadii dhagayii gammadii yookaan aarii gaddii. Jireenyi cookkoo ta'ee yeroo si rakkisuu waa lama mallisaa kan gochuu dandeessu yookaan qaamaan jireenya dheessuu funyoo butatanii mukatti of rarraasuu, du'anii obbaafatu, gidiraan raanfatu, yookaan annisaa of ganuu, of amanuu dhiisanii wayitti amanuu, dandeettii waakkachaa qalbiidhaan gununuu, ofitti boonuun hafee aangoo ergisaan boonuu, of shakkuu, of balfuu, yeelaluu, xeebanuu, hiree ofii abaaruu, bu'anii mankaraaruu, kan of keessaa dhiisuu, humna isa alaa faarsuu, bar lamaanuun faluu, ilaa yaalmaan aayyaa of keessaa bahanii of keessa laalanii of simachuu wayyaa, maal abbaa isaatiifoo maaliif of ajjeesuu, dhugaatti addaan bu'uu, dhugaan wal kallatteessuu, qalbii of tasgabbeessuu, hireen irree dhabuu, jireenyi kan qabu, hiree kee abdadhuu, hiikatti uummadhuu, jireenya ammaa fi asiif waa mala maladhuu, si'aan of qopheessaa sammuu ofii amanachuu, hireen yoo hadhooftes hiree ofii mi'eeffachuu, damma arraabsifachuu, hiree yoo ajooftes qaayyatti ulachuu, ajaawaa urgeessuu, abbaatu murteessaa, abbaatu qajeelchaa, abbaatu jal'isaa, abbaatu of ajjeesaa, abbaatu of fayyisaa, humni alaa hin dhufuu bar humni suma keessaa, ati nama walaba dhaabbataa, ati nama walaba dhaabbattaa, maaf akka jiraattu situ kaayyeeffataa, gudunfaa jireenyaa situ furgaafataa, of dagattee hin taa'in, hubadhu dammaqii, addunyaa cookkoo kana mormiitii haqaaqii, akka inni qajeeluuf qooda kee warraaqii. Dr. Zalaalam Abarraa.